maal godha in jallisa baqa wamata ka gochuu dadhabe malee Haacaalullee ka ajjeese Abjabbaar ka ajjeese meeqa la koinefin sila nama du'a namuma jajjaba kana dhabaa oolla kaachii gatii dhabaa oolla dargaggeessaa akka kiyyaa kana dhabaa oolla dargaggeettii tana dhabaa oolla si galee garuu wanni godhan waan hin jirreef hunduu micallisaa jira wanni kana dhumaatii kana ammoo ka geessaa jiru qabsoo karaa nagaa isa jedhamu warri karaa qawwee qabsaa'u bar garaara nyaatu dhiigni isaanii dhangala'u garaara nyaatu maaliif akka dhiiraa lolanii akka gootaa lolanii akka dhiiraatti hidhatanii daggala galanii du'an ofirraa warri mataa rifeensi isaanii akkas sun isin argitan sunni dargaggeessi sun jarri mootuu maqaa ittiin nama ajjeeftu itti moggaasteetiin uummata ittiin ficcisiiftu suni akka dhiiraatti qabsaa'an isaan jaalmarruunfaa akka dhiiraatti bakka dhiira jechuun kana surree hidhatan deemu dhiira bakka dhiira sigalee uf kennanii ummata kanaaf fudhatanii daggala galan qawwee gara galchanii ufiillee du'aa jiran kophaa isaaniiti miti si galee ufii qofa du'u miti ajjeesaniillee irraa hiikaniillee hiikkataniillee booji'anii booji'amaniillee waraana keessatti booji'uun ni jira booji'amuun ni jira du'uun ni jira ajjeesuun ni jira si galee surprise in taanu yeroo argitee bilisiginaan OBN irratti reefa nuti mul'isu barbaadu yeroo nama boojite nuti mul'isu barbaadu surprise in taanu waraanni bilisummaa Oromollee yeroo waraana Abiyyi boojiyeetiin nuti garsiisu surprise in taanu maaliif namni lolaaf gabbaye ka qawwee qabatee gabbaye ka ummata isaatiif gabbaye du'uuf gabbaye jalqabumayyuu yookiin immoo ajjeesuuf bahe jechuudha kanuma ka godhaa jiran warri qawwee qabatee bosona jiru yoo ajjeeses yoo du'es gootummaadha dhiira yoo du'es inni gootuma yoo ajjeese immoo gootayyu garuu ka garaa nu nyaatu dhiiga warra karaa nagaa qabsoo ina jedhu warra akka Jowaar Mohammad faa warra akka Profeesar Mararaa Guddinaa kana faa warra akka Daawud Ibsaa kana faa warra isaa wajjin qabsaa'ota gurguddoo warra kana garaa nu nyaata an akkana isaantu garaa na nyaata yooki callisanii jiruu fi jiraachuu yooki ammoo namicha kana qawweedhaan qofa wajjin haasa'u qabsoo karaa nagaa wanni jedhamu tokko hin dalagu ilaa hattan jaalmarroon faa warri daggala jiruyyuu qabsoo kan seeraan qawwee fudhatanii ka itti deemaa hin jirre maqama qofaa bosona keessa deemaa yoo ta'e isa sanis hin barbaannu akka ummataatitti ani ummata keessa nama tokko si galee ummata keessa nama tokko daggala seenanii maqaa san qofa qabatanii yoo qawwee hin dhukaasne yoo lolanii lolchiifne yoo maqaa qofa ta'e si galee maqaa kanaan namni kenna haa dhumuu qofa yoo ta'e sunillee fudhatama hin qabu fudhatama takka hin qabu si galee takka biyya san keessa dhaabni karaa qawwee qabsaa'u hin jiru ka jedhamu barbaanne gaafa dhaabni karaa qawwee qabsaa'u hin jiru nuun jedhan namni maqaa kanaan nu ajjeesu hin jiru maqaa warra hidhateetiin kan ajjeesu hin jiru jechuudha fakkeenyaaf dargaggeessa hedduu maqaa waraana bilisummaa Oromootiin shanee jedhaniin dargaggeessa hedduutu ajjeefame amma akka kiyyaa kun osoo Finfinnee keessa taa'ee akkana haasaa ta'e ka rifeensi isaa akkana jira ta'eeti yookiin shanee jedhama yookiin ilaalcha shanee qabda jedhama yookiin ergamtuu shanee jedhama ergamtuu Jooruu jedhaa ture warra kun ni beeytan ergamtuu Jowaar ilaalcha Jowaar qabda jedhanii fa nama ajjeesu turan gaafa Jowaar mana hidhaa ture yaadattanii nama meeqatu maqaa Jowaariin hidhame ilaalcha Jowaar qabda akkamitti jedhamu ilaalcha nama tokkoo bara namuma boru nagaa karaa nagaa gadi dhiisanii deemiti jiraadhu jiruu kan kee jiraadhu jechuudha deeman ilaalcha Jowaar Mohammad qabda jedhanii nama hedduutu hidhaa seene ilaa fagoon deeminaa kun warri eegdota Jowaar Mohammad ka argitee biraa qaban hagarraan tanaa mana hidhaa jirti ijoolleen kan nuti beeynu suuraadhaan ijoollee nama nu beeynu san malee kan nuti hin beeyne kan mana hidhaa keessa jiran ijoolleen ilaalcha Jowaar Mohammad qabda jedhanii mana hidhaa seensan agarraan tanaas jirti murtiin arganne murtii seeraan arganne adabbii seeraa hin arganne si galee ilaalcha Jowaar Mohammad qabda namni siin jedhu ilaalcha nama tokkoo qabda paartiin siin jedhu mootummaan siin jedhu gaafa ati hidhattee daggala seente si galee ilaalcha waraana sanii qabda siin jechuun sirrii nuti immoo maal barbaanne
yoo hin qabsaayan ta'e thank you Figo yoo hin qabsaayan ta'e hidhatanii akka dhiiraatitti surree jabeeffatanii qabattoo fi sirritti waxxaratanii itti gajjechuu lakki kanaa miti yoo ka jedhamu ta'e immoo adabachuu malee cal'isanii jiruu fi jiraachuu qotee bulaa ta'anii yookiin ammoo daldalaa ta'anii jiruu fi oofachuu malee maqaa qabsoo karaa nagaatiin akka battee ogeessaa kanatti namni akka nurraa du'u hin barbaadu an akka mataa kiyyaatti ergaan kiyya kana maaliifi mootummaa biyya keessa jiru ka aangoo qabate tuyyuu mootummaa karaa nagaa amanuu miti pred mootummaa karaa nagaa amanu osoo mootummaa karaa nagaa amanu taate qawwee hin barbaadu sigalee hin barbaadu mootummaa karaa nagaa amanu fakkeenyaaf qabsoo karaa nagaa jechuun maal ummata kakaaftee ummatatti argitee tarsiimoo kan keeymattee akkanan isinii godha akkana isinii godha daandii isinii galcha hospitaala akkana godha kana mana barumsaa isinii ijaara akkana godha bishaan isinii galcha elektriik isinii galcha ka jedhee tarsiimoo mataa isaanii oromoodhaaf akkana godha finfinneen akkana godha afaan oromoo akkana godha jedhee tarsiimoo isaa ummatatti himatee gaafa filannoon ga'e osoo namni tokko isa duran dhaabatin abbaa barbaadetti bakka barbaade deemee nagayaan tarsiimoo isaa sana yookiin ejjennoo isaa sana ummatatti gabayaa isaa ummataatti gurgurate gaafa filannoon ga'e namni ummanni biyya san keessa jiru abbaa barbaade filachuu yoo danda'e kana barbaan qabsoon karaa nagaa kana mootummaa akkasii keessatti tola mootummaa Itoophiyaa ka hagaraa nuti beeynu mootummaa Afrikaanota diktaatara malee firiidamin mirgi dimokiraasii takkan jira Itoophiyaa bar Somaalee caala ammaan tanan beetame Somaalee biyya sila addunyaan guutuun Somaalee seerri hin jiru jedhan Somaalee mootummaan qabdu ka jedhan Somaalee seerri hin jiru Alshabaab akkas ta'a akkana ta'a ka jedhan karaa nagaa qabsaayanii karaa nagaa filannoo gaggeessanii filannoo haqa qabeessa gaggeessanii namichi eenyu Hasan Kaammaa kun eenyu Sheekh Hasan inni kun dhufe filannoodhaan yeroo masan Abiy Ahmed ammootu yeroo wal fakkaatatti filannoo sun wal bira gaggeeffame ni yaadattan filannoo Somaaleetii fi Itoophiyaa wal afoo Abiy immoo yeroo masanitti sila saahiba isaa ture namtichi dura aangorra ture jechuudha namichi dura aangorra ture saahiba Abiy Isaayyaasii waliin ta'anii lola naannoo Tigraay irratti illee waraana wal gargaaranii achi erganii ummata fichisiisaa warra turan waliin saahibummaan isaa sun ammoo biyya isaa san irratti diktaatara hin taane aangoo gadhiisee filannoo haqa qabeessa gaggeessanii Somaaliyaa keessatti mootummaan amma aangoo gubbaa jiru kuni dhufe garuu immoo ka biyya keenya maal godhe Abiy Ahmed dursee Hacaaluu ni ajjeese achi dura maaltu ture koronaa jedhe filannoon gaggeessu jedhe yeroo filannoon gaggeessu ammaa miti koronaan kun adabruu jedhe yeroo sanitti kontiraanni isaa dhumatee jedhe namni seera beektan namni waan kana jala deemtanii foloo godhaa turtan ni beektan Abiy mootummaa ce'umsaa ture mootummaan ce'umsaa haga nama bulchuu qaba mootummaan ce'umsaa haga yeroo jedhamee qofa ta'a Abiy filatameetii miti ka aangoo gubbaa dhufe gaafa dura mootummaan ce'umsaa yeroo haga jedhamee keessatti kontraata isaa yoo fite dirqama achi socho'uu qabaachuu achitti ammoo Itoophiyaatti ammoo kun hin taane mootummaa ce'umsaa jedhamee Abiy Ahmed gaafa kaayame koronaan gaafa dhufe lakki koronaan kun haga dabrutti jedhe gaafa inni koronaan kun haga dabrutti jedhu aangoon isaa kontraanni jalqaba mootummaa ce'umsaatiif seera guutanii achi isa kaayan yeroon isaa dhumateera yeroon isaa eega dhumate haga filannootiif achi kaa'ame namichi kun filannoon gaafa ga'e sigalee filannoon gaafa ga'e filannoo gaggeesse yoo isa filatan ishoo itti fufa yoo isan filatan taate isan filanne ta'e paartiin filatame sun gara argite aangootti dhufe biyya san bulcha jechuudha garuu inni maal godhe asuma deebise sharriin isaa gaafuma san irraa jalqabde sharriin isaa achuma irraa jalqabde mootummaa ce'umsaa jedhamee achi taa'e koronaan dhufee dhufuu baate addunyaan biraa filannoo gaggeessitee turte inni ammoo filannoon gaggeessu ammaa miti yeroo dubbatu fakkeeffatee dubbataa miire akka nama ummataa yaade
biyyi biraa gaggeessaa jira filannoo. Yeroo biyyi biraa gaggeessitu inni ammoo nama uummataa yaade ta'ee nama uummata Itoophiyaa taraa yaade ta'ee kakkanatti rasaasa namarra dhaabu nama akkana nama uummataa yaadu ta'ee fakkeeffatee yeroo miti amma yeroon koronaadha yeroon achi siisinaa jedhe jalqaba koronaa miti osoo dhagaa samiirraa garroobee hin godhaa jedhee ture filannoo. Booddee sababbii Jawaarfaa olii gadi sosocho'an ni yaadattan. Olii gadi sosocho'anii Harargee kana keessaa asiin Arsii kana keessaa Baaleen asii dachii Oromiyaa kana meeqa deemanii sosochoosanii uummata akkasitti baheetiin dachii guute san gaafa argan. Hin ta'u tarkaanfii fudhachuu qabnaa jedhaniitiin hojiitti seenan. Koronaa jedhan. Koronaan hin dhufe. Filannoo dhorge. Gaafa filannoon dhufe. Maal godha? Dursee guyyaan gaafa go Haacaaluu fuudhee lubbuu isaa wareege jechuudha. Lubbuu isaa Haacaaluu. Nama nu jaalan goota akkana lubbuu isaa nurraa wareege. Wareeguu qofaa miti kaa. Inni tarsiimoo qaba moo akkam? Bar tarsiimoo qaba. Kaayyoo qaba moo akkam? Wareeguu qofaa miti. Jawaar mana hidhaa buuse. Baqqalaa mana hidhaa buuse. Jawaar mana hidhaa buuse. Baqqalaa mana hidhaa buuse. Dhaabota siyaasaa Oromoo KFO keessaa ABO keessaa osoo hin hafin Oromoo kana mana hidhaa sanitti ol guure. You see? Kana hundayyuu dalagee isan geenne siigalee nagahee jedhaami namni sila bara. Oromoo san akkasii fixee san hunda fixee guyyaa Haacaaluu Hundeessaa ajjeesisan irraa jalqabee nama meeqa fixe achi dura nama meeqa fixe reeffa meeqa julmaan awwaalan reeffa meeqa tuyyuu bakka tokkotti awwaalame dargaggeessa babbareedaa warqii fakkaatu kabor biyya kanaaf bu'aa buusuu danda'u garaan kasi gubatu waan akkana kana laalteeti. Haacaaluu Hundeessaa osoo jiraate nama biyya kanaaf siigalee akkuma artistiitti iyyuu dhiisi.